السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel مرو شوكانتاتا هندي كيسانو أرانتنا قبي أدات قوتك جواب دي سني كبديتين يادي جرا خيستو قبين تيا قبي دراما مسانو قطع تربفا مالف نون ديسين يادا جو كومنتي أدات جلتي وان نخبر رئيستاني ايجا يادا خنا وان سنيفين قبي سنيف يادا سنيف إبسنا أنا في دراما مسانو رتي هذا من خياطه تقبير جرتو بليتي تينيا مكايسي سنابي ستويسينيس هاي مكافي باسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel مرو شو أنيس أيانا بديتين جامع حكومة نبيتنتي ندراما عليه كوميديا دادر ناركات جرتن حكومة بيتنتي channel هي كلني تو جامع وانا دادا يسين بيسا جرا أكا يسين جمجي دراما في كوميديا ندادا يسين جمجي جتي يادا جمانومان إني هاتيان هاي قال دومي أبليتي تينيا كلني channel يسي كلني تيوبي سجمان ديمتني سبسكرايب أكا غوتاني فين إسنين راقبا أتيان سودان غافين تيتانين الرانتنا إسنيف بيهي سوديمو دراما مسانو غافين تي ساني سلاي أنا مو ديبين إسنيف بيهيسا دراما مسانو خطوة تربفا مالف نون بيهيسيني دفا جتاني ورين غرتي هدو حتى مفتن فادا جرا لغاد سلانا كخيات كفليتيات دراما مسانو سن خطوة غرتي guyyaa lama guyyaa sadi torban ittiin isinii dhiyeessuu fedha garuu diraamaa masaanuu kana akkaan isinii dhiyeessine diraamaan gartee isinuu wanni jaalattaniif qabdan diraamaa kaaniin adda gootanii diraamaa masaanuu kana wanni jaalattaniif qabdan diraamaa masaanuu kana irratti kaameeraan nuti fayyadamnus kaameeraa addaati gartee kaameeraa kana akkaataan itti fayyadamnus gartee waan qabnurraa gartee qusachaa akkana jechaa hojii teenya dhaabnee sa'aa teenya gubnee kaameeraa maruudhaan editing godhuudhaan waan adda addaatiif nama kana waliif fiduudhaaf hojii isaarraa dhaabnee sa'aa teenya gubneeti diraamaa kana isiniif qopheessaa jirra garuu diraamaa kana yeroo isiniif qopheessin irratti waan hedduu nama gaddisiisa diraamaa kana nuti akkanatti itti laffaatii tanaan isiniif dhiyeessina garuu wanni nama gaddisiisa maali diraamaa masaanuu qofaa miti chaayinaalota biraallee chaayinaalota gurguddaa hedduu akkan guddanne godhaa jiranii namuma keenya deebii beeytaa'e diraamaa fuudhaniiti liinkii odoo liinkii waliin feesbuuk irra sheersii godhan gartee atiis irraa fayyadamta odoo gartee diraamaa kanaas buufatanii isaaniis chaayinaala isaanii irra kaayyatanii itti faayidooman wallaahi nama oromoo tokko nama keenya foonkiyya waa takka waan irraa gartee if qusannu hin qabnu haa fudhatanii akka fedhanaa godhatanii odoo irraa harkatanii irraa faayidooman beeyte garuu isaanis irraan fayyadamne nutis akka irraan fayyadamne nu godhaa jiranii wanni diraamaa masaanuu kutaa torbaffaa maleellee kabiraallee wanni akka hojjechuu nu kute waan kana diraamaa gartee liinkii wajji bikka sheer nu gootan diraamaa hoggasuma yeroo nuti gadhiisne buuftanii feesbuuk irra haysan wanni akkanaa kun gartee waan hedduu nama gaddisiisaatii hedduu if booda nama deebisaa bikka ho'uu deemnu bikka gartee nutis aartii afaan oromoo guddisuuf yaada adda addaa finnee hojjechuu deemnu irratti waan akkanaa kana nurratti hojjechaa jirtanii warri waan akkanaa kana nurratti hojjechaa jirtan ana qofaa miti marruu shaw qofaa miti chaayinaalota afaan oromoo hojjetan hundarraa fuutaniitu waan akkanaa hojjechuu jirtanii garuu yoo waan kanarraa if qusattan gartee aartii afaan oromoo guddisuu fi gartee nutilleen ifumaafuu diinagdee umaanuu ilmaan oromoo kunuu cimanii yoo gartee nuti diinagdee hin cimne har'aan tana kaameeraa bareedaa ta'e bitanneeti waan adda addaa godhannee gartee wanni isin biraan geenyu waan lammiin biraa waan akka habashoonni isin biraan geeyanii daran goonee nuti isin biraa geenya beeyte garuu isin yoo nu guddisne eenyuun nu guddisa kabiraan nu guddisa hin jiru kanaafuu yoo isin gartee nu gargaartanii karaa naannu cinaa dhaabbattanii nutis waan qulqullina qabu waan viidiyoo kwaalitii qabu kana isin biraan geenya kanaafuu waan kanarraa akka if qusattanii warri waan akkanaa kana hojjechaa jirtanii diraama masaanuu waan kana gartee kayif booda nu deebisee nuus diraama masaanuu qofaa miti diraamaa biraallee akkan hojjenne nu godhaa jiru obboleeyyummaa keenya jechuudha alagaallee ta'e alagaatu akka aartiin afaan oromoo guddanne nurra horrisu jiraa jenna beeyta garuu obboleeyyummaan keenya ilmaanummaan oromoo
kanummaan nuti gizee Facebook anti barreessinee obboleessa kiyya waan kana maaliif Facebook irra nurraa gadhiista nuti ganaa waa takka nu laalamne jenneen deebi'anii waan biraa faanuun jaanii kana gartee wanni hamilee teenya nu cabsee jiru wallahi hedduu takka daawwattoonni kiyya kamarruu shaw jala jirtanii hedduu takka galatoomaadha maaliif isin gama keessaniin hamilee naggodhaa jirtanii maaliif nu dhiyeessine biseettan silaan guyyaarraa hin isin hojjedha garuu maaliin godha du'a namuu gartee akka ikoonoomii isaa deema ikoonoomii teenya warri nu cabsaa jiru obboleeyyanuma keenya kanaatu hamilee teenya booda nu deebiseetu warreen tokko warreen nu gargaaruuf gartee nu cinaa jirtanii obboleeyyan keenya wallahi obboleettii tiyya tagartee biyya Kanaadaarraa tajaamtu biyya Kanaadaarraa gudditee bar diraamaa masaanuu san na qofaa miti faamilii keenya hundaas si hordofaa hatta akkoon tiyyalleen guyyuu diraamaa ijoolleen san diraamaa masaanuu san nuu gadi hin dhiifne jaanii na gaafatanii maaliif nurraa tursiistan jettee bilbilaan na gaafatte wallahi obboleettii tiyya kunnoo dhimmi rakkoon nuti qabnu rakkoo tana hedduu galatoomaa garuu isin akkana nu yaaddanii nu gaafachuu keessanii fi yeroo gabaabatti isin biraan geenya ammoo garuu warri waan akkanaa nurratti hojjetan akka nurraa dhaabbatanii gartee isin kadhanna muush gartee isinii loluu miti isin kadhanna nurraa dhaabaa waan isin nu jirtaniin kana hedduu gartee yuutubaroota hedduu warra aartii afaan oromoo dalagu waan addaa hojjechaa jiran hamilee cabsaa jirtanii hamilee teenya garuu nu eegaa hamilee nu godhaa nuti yoo warra isin nu cinaa dhaabbattan boru waan addaa waan bareedaa isin hojjennee isin biraan geenya garuu isin yoo akkana nu darbitanii eenyuun nu haasaame yoo isin nutti taphattan eenyuutummee ijoollee tana nu malee hin qabdu jeenyuun nu haasa isinuma qabna nuti kanaafuu hamilee nu godhaadhaa tana isin jaamee kulaniinis yaada qabdu achumaan isiniif haa dabarsitu kareesiituun isin dabarsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammas gamanmaan kulaniin isinii deebitee jirti. Kulanii yaada isinii ibsitu maaliin qaba gamanummaan akka marruu shoo isinii haasawaa jirutti balata wanniin ani isinitti himuu fadhu marruu shoo takkatti isinii himee jira waan hundaa wanniin isinii himee yaaduma jiru wauma jiru isinii ibsuuf jira jechuudha wanni nuti dalagnu guutuun diraamaaleen isinii qopheessinu guutuun akka jirutti feesbuuka jala jira siigalee waan isinii feesbuuka jala jiruuf jecha diraamaan nuti dalagnu guutuun wanni hundinuu nutummaan wal guddisnee nutummaan wal kaasnee waan hunda nutummaan wal cinaa yoo dhaabbanneen isiniin jaa waan diraamaa nuti dalagnu waan nuti dalagnu guutanii yoo feesbuukaa fi peejii fi waan adda addaa irra keessa nuti guddachaa deemu nutummaan wal godhaa deemu nutummaan wal guddisaa deemu nutummaan wal goddaa deemu nutumaatu waa walii goonus waa walii goonus wal goonus nutummaan wal godhaa deemu isinii galee saniifuu amma marruu shokkuma isinii himaa jirutti feesbuuka diraamaan keenya guututti feesbuuka jala jira wanni diraama masaanuu kana isinii gadi hin dhiifneef nu gaddiisaadhaa koomedii fi waan adda addaa irra koomentii jalatti barreessuuf jirtan garuu inni isinii gaddiisu dadhabeetiin waan adda addaa waan feesbuuka jalatti waan akkana fuudhanii gaddiisan yoo nuti har'a gaddisne boru feesbuuka jala jira peejii jala jira nuti gamanaan haala kanaan guddachuu hin dandeenyu guddachuu gaddeemaa deemnee ol ka'uu keenya hin jiru jechuudha nutuma warri wal guddisuus nutuma warri wal wanni godhu saniifuu yaabbaleen kiyya isinis nu cinaa dhaabbaddaadha waan akkanaa kana silaa dhiistanii silaa waan jijjiirama waan biroo fiddaniin isiniin jaa waan akkanaa silaa dhiistanii nu guddistanii nutis isin guddisnaa nuti isinis nu guddisaadha nu cinaa dhaabbaddaadha koomentii jalatti waan nu barreessite yaada qabdan nu ibsaadha waan adda addaa akkasiiti anis gamanumaa yaanni ni qabu kana marruu shoo yoo yaada biroo qabaate haa isin ibsu isinitti tanqaan teekuu nageettiin isin jaa. Egaa galatoomii kulaniidha obboleeyyan kiyya ilmaan oromoo gartee warri gartee nu miidhaa jirus isinuma garuu nuti ammoo diraamaa adda addaa ijoollota hedduu wajjin waan jiru jecha diraamaa adda addaa bareechinee fuul HD hateen isinii hojjennee filoo keessan akka guddistaniifi yuutuuba illee yoo qabaattan yuutuuba keessan akka guddistan isiniif hojjenna yaada keessan adda addaa fidaatiin nu hannaa takkaa yaada akkanaa nu dalagaa jaatii nutti ergaa yoo nuti isiniin dalagin nutiitu isin gane isiniif hojjennee akka filoo guddifattan akka yuutuuba guddifattan isin goona garuu ammoo waan nu jirtaniin kana nurraa dhaabaadhaa waan feesbuuk irra nurraa gadhiisaniin kana waan feetaniin isin cinaa jirra waan dandeenyu waan nuti beeynuun waan hin beeyne ni hin beeynuu beeyte waan beeynuun isin gargaarra waan akkanaa kana yoo dhiifnee gartee wal guddisnee irra jira warreen gartee hedduu gartee diraamaa masaanuu isinirraa gartee akkanatti dheereessuu fi nutti mufattanii jirtaniis hedduu dhiifama nuti gama keenyaan silaa isinirraa dhiisuun feenuu yaanni keenya kunnoo kanuma isinii galee jiru kana rakkoon nu jirtu rakkoo tana kaameeraadha namni gartee
akka jabatti fideeti ittiin mara deebii namni gartee taa'ee siif editingii godhu hono diraamaa kana walitti qindeessu halkan kana qaaxiraa buleeti odoo rafin jechuu halkan kana qaaxiraa bulee isin hojjechaa jira kaameeraa maroo akkasitti dadhabbiisaa deebii taatonninis akkasitti dadhabanii ati garuu mee bilaashumatti mana teessee waan takka qofa hasaarta wifi qofa hasaartee diraamaa kana buustee gizee Facebook irra gadhiistu waan hedduu nama qaanfachiisaati kun odoo nama biraa ta'ellee nuti arra baanee naasoo garuu nama keenya warreen galuu diraamaa asirra gadhiiftan hedduu diraamaa gadhiistan Facebook keessan jalaa asirratti screenshot goonee jirra taraa tanaaf isiniif irra dabarree jirra ammoo taraa tana booda yoo ka Facebook gubuu taatees ni gubna beekte ammoo nama keenya maaliif wal miina isaan nu miidhaniif nuti miinu mee viidiyoo marreetti taraa takka lama laallee akkasii san booda irratti hirmaannaa jenneeti ka YouTube irra gadhiisuu fuudhee YouTube isin jalaa gubuu numa dandiyama waan keenya akka fuutanii achirra gadhiistan ragaadhaan qaba wanni kun akka waan kiyyatee ragaa kiyya saniin isinirraa gubuun hin dandeenya garuu ammoo nama kiyya duraniin gorfadha waan jo'uun gamana isiniif dhufne kanaafuu warreen waan kana jirtan hedduu dhiifama isinii goona nuti isinis dhiifama nu godhaa waan isinif balleessine hin qabnu gartee aartii afaan oromoo ni guddifnenneeti nuti karaa adda addaatiin kan hojjechaa jirra aduu fi qabbanaa fi halkanii fi ganama kaanee hirriba dhabnee waan kan hojjechaa jirra isinis rakkoo nuti itti dadhabnee itti laffaane kana diraamaa kana itti yaadanii barreessanii akkasitti hojjetamee gizee akkanatti gartee isin laaftuu tanatti waan fumaan fuutanii gadhiistan hedduu nama gaddisiisa gamanumaan gartee waan kanarraa akkanurraa dhaabbattanii isiniin jaa diraamaa masaanuutii fi diraamaalee biraatiin diraamaa chaayinaalota adda addaa qabna isaanirratti hojjannee isiniif gadhiisna waan kana nurraa dhiisaa isinis nu guddisaa warreen gantee gama iimootii fi gama miisenjaraatiin dhuftanii karaa kamiinii isin gargaaruu dandeenyaa warreen jettanii nu gaggaafattaniis inshaallah asuma jalatti komentii jalatti waan adda addaa isiniif keenya achiin dhuftanii nu waliin haasa'uu ni dandeessanii nuti gareedha qabnaa garee teenyaa wajjiin haasa'inne akkasitti waan hunda waan nuti barbaannus waan isin gartee nu gargaaruu barbaaddanirraayis akkasitti waliin haasa'inne wal cinaa dhaabbanna namni gartee har'aan tana qabaate maalleeyni tuulamee fi miti nama isaa cinaa hadhaabbatu gartee waan namni kun dalagaa jiru waan bareedaa ta'e waan gartee oromoo boonsaa yoo ta'e wal cinaa dhaabbatan gartee waan oromoon boonsine yoo ta'e waanuma nutu asirra baanee isinis dararuu isin qabnu nuti oromoo boonsaa jirra jennee yaanna gaa'e yoo gartee nuti ammoo wanni isinii hojjechaa jirru waan oromoon boonsinee waan maqaa oromoo xureessuu hojjechaa jiraanne yoo taate komentii jalatti nu barreessaa nuti ni dhaabna waan kana isinirraa gama keenyaan an akka mataa kiyyaatti diraamaa fi waan fedhe waan oromoo gartee hin gammachiisne waan maqaa oromoo fokkisaa waan maqaa oromoo xureessaa yoo hojjechuu jiraanne taate ni dhaabna waan kana diraamaa isaa ta'u waan fedhe isaa ta'u komentii jalatti garuu mee nuti waan isin gammachiisaa hojjechuu jirra moo waan gartee isin gaddisiisaa waan maqaa oromoo xureessaa hojjechaa jirra nuuf barreessaa gamanumaan gartee hedduu galatoomaan dhaggeeffachuu keessanii fi mee yaada xiqqaa qabaatte gama kulaniitiin isin deebisa achumatti waan isin jettuun asan booda yaada keenyanii xumurrani gabaabsiname. Ammaa wanni isin ta'u kulaniin akkuma marruu shoo jechaa jirutti marruu shoo wanni jechaa jiru diraamaalee adda addaa waan agartan guututti fuutanii feesbuuk jala eeguurraan kaa'inaadha. Wayii akkuma inni jechaa jiru feesbuukees gubuu ni dandeenya chaanaalallee gubuu ni dandeenya jechaa jireenya waan akkas jechaa jiruuf jecha eeyyaa isinis ilmaan oromooti nutis ilmaan oromoo duroo garfateete kararra oddeeffatee akkanaa wanni kun hin ta'u obboleessa kiyya irraa dhaabbadhu obboleettii wanni kanaan ta'u irraa dhaabbadhu eega jenne booda eega kararratti isin deebisnee gorsinee isin gorsaan isin himne yoommoo gorsa keenya kana fudhattanii cal jettanii dura qophan taate guyyaa borummoo isinis waan akkanaa kana yoo isin qunname nutis isinin mufachuun keenya lamu isinii galee saniifuu akka nuti isinin mufannu yoo hin feene diraamaa keenya fuutanii feesbuukaa peejii fi waan adda addaa irra keessanii nu wanni godhuu hin barbaadina akka nuti guddannu yoo feetan nuuf yaada isiniif yaanna wal biraa dhaabbannu nu guddisaa isin guddisna akkuma inni jeetti akkuma marruu shoo jechaa jirutti diraamaa yoo feetan waan feetan yoo feetan nurraa qalabadhaa isiniif kannina isiniif dalayna garuu waan nuti dalayne isin fuutanii karaa gabaabaa karaa xiqqatti
waan nuti halkanii guyyaa dheebuu fi beelaa fi waan hunda agarree qabbana keessa dhaabbannee owwa keessa dhaabbannee dalagaa bullee dalagaa olle isin akkanuma karaa gabaabaadhaaf fuutanii gisa chaanaal irra keessanii feesbuuk irra keessanii peejii irra keessan nuti san qabta akkaan nu dhaggeeffama dadhabbii ta'e nuti nu laaltanii walii yaayaan nu waliin jiru waan kanaafi jechuudha saniifuu walii yaadurra walii faayaan wal cinaa dhaabbannu wanni isin gorfachaa jirru nuti bikka kana keessatti lakkii kana ta'a osoo hin ta'in lakkii wanni kun hin ta'u waan isin ta'u nuuf yaada waan isiniif ta'u isiniif yaannaa isin jechuu jira ilmaan Oromoo saniifuu nuti gamanumaan dhaamsa keenya kana fakkaataati nageetti salaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi isin jaa koomantii jalatti waan yoon badii qabaadde badii tiyya naaf fuulani maaliif akkana itti jaati badii tiyya naaf himaa isallee taa'anii akkasumatti badii isaa waan hundi himaa fi nageetti. akkasiitii galatoomaadha ilmaan Oromoo isin jaalanna warra diraamaa masaanuu irratti hirmaate hunda silaa isiniif dhiyeessuun hin barbaada garuu namuu gartee hojii adda addaa waan qabu jecha mustariyaa fi ayyaan gamanumaaf isiniif dhiyeessuun dandeenye ayyaan maammadii fi mustariyaa gamanumaan isaaniif guyyaa biraa takkaa'u diraamaan takkaa'u yaada biraatiif hanqa isiniif dhiyeessee wal agarrutti isin jaalannaa galatoomaa ilmaan Oromoo bakka jirtan hundattuu warri gartee komentii ajaa'ibaa komentii yaada gartee hamilee nama kan hunda nuu kennitan hunda isin jaalannaa galatoomaa inshaallah diraamaa yeroo gabaabaa keessatti isiniif hojjanna wanni nu hambisee diraamaa irraa kana jechuu fi har'aan tanee isinitti dhaammachuu fi galatooma.